Akkam jirtan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kun Global Oromiyaa miidiyaa irraa kan isinii dabru sagantaa yaadannoo seenaati. Sagantaa yaadannoo seenaa guyyaa irraatiin gola artistoota Oromoo artistiin keenya hangafaa fi akkasumattis hayyuun Oromoodha legend artist Oromoo Arii erga turtii isaanii waggaa 40 turanii biyyatti deebi'anii booda birrii miliyoona meeqa irratti dhangalaasuudhaan gola artistoota Oromoo godina Harargee Bahaa magaalaa Haramaayaatti hundeessuun isaanii ni yaadatama. Gola artistoota Oromoo kana qaamaan Global Oromiyaa miidiyaan dhiyaatee daawwannaa taasiseen isinis isin daawwachiisuudhaaf golichatti argamee jira. Gola kana kan waliin daawwattaniif jalqabarraa gaafa karaa Hararraa seentan yookaan gama Addeelleetirraa gama Haramaayaa gama Haramaa Yuunivarsiitii osoo karaa nama meesuu hin geenye duratti magaalarraas gabbaatanii gama Harar akka nama deemu jirutti osoo daba karaa Yuunivarsiitii Haramaa nama geessu osoo hin geenye irraa asitti gola artistoota Oromoo kan jiru arguu dandeessanii. Golli artistoota Oromoo kun hayyuu keenyaa fi hangafa artistoota kan ta'e legend artist Oromoo Aliitiin kan dhiyeenyatti hundaa'ee turedha. Golli kun egaa jalqaba gaafa ulaa dura dhaabbattan yookaan balbala ulaa dura dhaabbattanii gaafa ilaaltan harka mirgaati irratti qabsaawaa hangafa kan ta'an Sooreessa Jaarraa Abbaa Gadaa harka mirgaa irratti argama. Harka bitaatiin harka bitaa harrichaa irratti immoo haadha siiqqeetu argama jechuudha. Gubbaa isaa irratti immoo gola artistoota Oromoo 6 odaa damee 5 qabutu gubbarra jira. Odaan damee 5 qabu gaa kutaa Oromiyaa guututti golichi kan hammate ta'uusaa agarsiisuudhaaf jechuudha. Karra keessa gaafa ol seentan ammoo harka mirgaatiin kaasee hanga mana lammaffaa jirutti artistoonni Oromoo jalqabarraa hanga ammaatti jiran wal duraa duubaan suuraadhaan miidhaganii kaafamaniiti jiran. Suuraalee kun waan kaameraa ammayyaadhaan kaafaman fakkaatan malee waan harkaan kaafame hin fakkaatu. Oromoon nama aartii suuraa kaasuu roga kanaan jabaa qabaachuu isiitiifis hedduu nama gammachiisu jechuudha. Nama seenaan artistoota keenyaa dagatamuu hin qabu je'ee yaadee qabeenya isaa irra dhangalaasee iddoo kanaa hundeessu qabaachuunis hojii boonsaa artistiinii fi hayyuun keenya hunda dalaganirraa Oromoo guutuun gammaddee jirtis. Namni Oromoo ta'e hin gammadin ni jira je'ee yaadu. Gola kana gaafa seentanii naannoo'itanii daawwattan waan hedduu namatti toludha. Gidaara kana yookaan dhaaba moorichaa guutuurra deemnee haala kanaan daawwanneeti jirra. Eegaa mooricharra deemnee naannoo'inee daawwannee booda mana jidduutti argamu tokkooti jira. Manni jidduutti argamu kun ammoo hangaftoota artistoota Dooktara artistii Alii Birraa fi akkasumattis artistii hangafa kan ta'an ammas legend artist Oromoo Alii akkasumattis artistoota biraattis hammatee jira. Ergaa guddaadha dabarsa gaawwanni kun waan afaaniin amma isinitti himnee suuraadhaan akkanatti daawwattanii qofa waan achi jiru guututti hubachuu ni dandeessan jee yaadu. Qaamaan yoo dheetan kana caalaa irraa gammaddu jeetiin abdadha. Guyyaa irraa qophii yaadannoo seenaa kanumaan goolamna. Gaafa biraa immoo yoo rabbiin je'ee hundeessaa gola artistoota Oromootii fi hangafa artistoota kan ta'an hayyuu keenya legend artist Oromoo Alii qaamaan yoo arganne haasessinee kan sagantaa yaadannoo seenaa irratti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Nu daawwattanii nu waliin turuu keessaniif hedduu galatoomaa. Ulfaadhaa.